Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee kan isinitti himan Leensaa Hordofaa. Neezerlaand Itoophiyaatti gama haqaan deeggarsa taasiftu cimsitee kan itti fuftu ta'uu beeksiste. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Neezerlaand Heenik Jaan Bakar akka ibsanitti Neezerlaand Itoophiyaatti gama haqaan ijaarsa dandeettiif hubannoo uumuuf deeggarsa gochuun itti fufti jedhan. Neezerlaanditti waldaan kominikeeshinii barattoota digirii Yuunivarsiitii Amsterdam duraanii magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jira. Saganticha irratti Jibuutiitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Biraanuu Tsaggaayee argamaniiru. Ambaasaaddarri Biraanuu Tsaggaayee ergaa isaanii keessatti tajaajila mootummaa sirreessuuf leenjiin ijaarsa dandeettii barbaachisu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Neezerlaand waggoota 25f lammiilee Itoophiyaa hedduuf karaa Yuunivarsiitii Amsterdam leenjii ijaarsa dandeettii kennaa akka turan eeran. Leenjiin yeroo gabaabaaf dheeraa ogeessota kaayyoo dhaabbilee haqaa galmaan ga'uu danda'aniif olaantummaa seeraa mirkaneessuu danda'an oomishuuf gumaacha olaanaa akka qabu hubachiisaniiru. Dura ta'aa yeroof Yuunivarsiitii Amsterdam kan turan Dr. Haayile Sillaasee barattoota Itoophiyaa yuunivarsiiticha keessatti barachaa turan walitti qabuun damee ogummaa adda addaa irratti waliin hojjennaa jedhaniiru. Barattoota kanneen qophii ogummaa isaaniitiin barnootaa fi leenjii kennuudhaan hojii ijaarsa dandeettii walitti fufiinsa qabu ni hojjennaa jedhan. Yuunivarsiitii Amsterdamitti Daayirektarri tumsa idil addunyaa Dr. Heenik Van Den Heuvel sirna haqaa Itoophiyaa fooyyessuuf yuunivarsiitiiwwan adda addaa waliin ta'uu hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Yuunivarsiitichi leenjii haala Itoophiyaa ilaalcha keessa galchuun ogeeyyii haqaaf kennaa jira jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Neezerlaand Heenik Jaan Bakar akka jedhanitti Neezerlaand keessatti barattoota Itoophiyaa dameelee barnoota adda addaatiin leenjii yeroo gabaabaaf dheeraa kennamaa jira. Itti dabaluunis lammiileen Itoophiyaa hedduun barnoota seeraatiin leenjii dandeettii ijaarsa kennamaa jiran jedhan. Yeroo ammaa dhaabbileen haqaa federaalaa fi naannoo 450 ol ta'an abbootii seeraa barnoota digirii tokkoffaaf lammaffaa irratti hirmaatan qabu. Gara fuulduraattis tumsi barnootaaf leenjii biyyoota lamaanii cimee itti fufaa jedhan. Itoophiyaa fi Neezerlaand hariiroo dippiloomaasii jaarraa hedduuf tureen biyyoota qonnaa barnootaaf leenjii dabalatee dameewwan adda addaatti tumsa isaanii cimsatanidha. Jaamiyaan mootummoota gamtoomanii gargaarsi midhaan nyaataa gara Tigraayitti deebi'ee ergamuu akka jalqabu beeksise. Jaarmichi kamisa darbe gabaasa mootummoota gamtoomaniif dhiyeesseen kanneen midhaan nyaataa bifa gargaarsaan namoota naannoo Tigraay keessatti beela'aniif kenname kaayyoo isaan alatti gabaarra oolchan irratti qorannoon geggeeffamuu jalqabuu ibsuun nyaatni gara naannichaatti bifa gargaarsaan galan namoota nyaata barbaadan bira ga'uu isaa irra deebiin qulqulleeffachuun midhaan nyaataa namoota barbaachisuuf raabsuun ni jalqabamaa jedha gabaasichi. Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan yeroof gara Tigraayitti ergamuun haa dhaabbatu iyyuu malee galteewwan qonnaa kanneen akka xaa'oo sanyii filatamaa meetirik toonii 1,200 akkasumas tiraaktaroonni qonnaa 26 magaalaa Maqalee seenuun isaanii ibsasaa keessatti ifoomseera. Komishinarri Komishinii Ittisaa fi Sodaa Balaa Bulchiinsa Yeroo Naannoo Tigraay obbo Gabra Egzaabeer Aragaawwii dhimmicha irratti gaafatamanii yeroo ammaa midhaan nyaataa gara naannichaatti seenaa akka hin jirre ibsuun dhimmi kun kan dursi kennamuufii qabu dhimma lubbuuti jedhan. Gara naannichaatti kan seensifamaa jiru jedhaman nyaatonni bayyaannachiisoos xiqqaa akka ta'an himan obbo Gabra Egzaabeer. Itti dabaluunis hanga ammaatti galteewwan qonnaa kanneen akka sanyii filatamaaf xaa'oo naannicha seenanii hin jiran garuu sanyii filatamaaf xaa'oon mootummaan naannoo Oromiyaa irraa bifa gargaarsaan waadaan galame gara naannichaatti geejjibsiifamaa jiru jedhan. Tiraaktaroonni magaalaa Maqalee seenaniiru jedhamanii gabaasan dhiyaatanis baasii bulchiinsa yeroo naannichaan kan bitamanidha jedhu obbo Gabra Egzaabeer. Oduu biyya alaatiin Raashiyaan waliigaltee qamadii Yuukireen keessaa yoo baate biyyattiin nyaataan akka rakkattu beeksifame. Raashiyaan Yuukireeniin qamadii biyyoota adda addaatiif erguuf waliigaltee irra ga'ame keessaa yoo baate biyyoota kana nyaachisuun rakkisaa ta'aa jechuun sagantaan nyaata addunyaa ibse. Akka itti gaafatamaan sagantaa nyaata addunyaa obbo Siidinii Maakin himanitti caamsaa 18 bara 2023 guyyaa dhuma waliigaltee kanaa waan ta'eef Raashiyaan waliigaltee kana yoo hin haaromsitu ta'e biyyoota kana nyaachisuun rakkisaa ta'a. Waliigaltee qamadii Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti qamadii toonii miliyoonaan lakkaa'amu Yuukireen irraa gara biyya alaatti akka ergamu hayyamameera. Waliigalteen kun baatii adoolessaa keessa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif Turkiin mallattaa'e. Waliigalteen kun kan raawwatame erga loltoonni Raashiyaa daandii galaana gurraacha Yuukireen cufteen booda. Rakkoo nyaata addunyaa mudachuu malu ilaalcha keessa galchuun kan raawwatame ta'uu ibsame. Yuukireen suufii, qamadii, boqqolloo fi barbarree dabalatee midhaan biroo kan oomishtuu fi raabsituu guddaa addunyaa yoo taatu qamadii sagantaa nyaataa addunyaa
addunyaatiin bitamu keessaa walakkaan Yuukireen irraa argama. Raashiyaan waliigaltee kana irra deebitee mari'achuu qabdii jedhan Siidnii Maakin. Waliigaltichi haaromfamuu baatus addunyaaf naannicha nyaachisuu hin dandeenyu jechuunis dubbatan. Yuukireen duraan dhiyeessituu ciree Awurooppaa turte amma addaan citeera. Biyyoota biroos miidheera jechuun dabalaniiru. Waliigaltichi guyyoota 120 dheerachuu kan danda'u ta'us Raashiyaan waliigalticha akka addaan kuttu doorsifteetti. Raashiyaan midhaan nyaataa fi xaa'oo biyya alaa erguun ishee komatti. Mormitoonni Filisxeem suuraa pirezidaantii isaanii kan duraanii qabatanii hiriira ba'an. Mormitoonni Filisxeem suuraa pirezidaantii Filisxeem kan duraanii Yaasir Arafaat qabatanii kaleessa guyyaa Jumaa salaataan booda Israa'el irratti mormii geggeessaa turan. Iddoon mormiin kun itti geggeeffame kaampii baqattoota Filisxeem Burj al-Baraj Nehe fi kibba Buureet keessa yoo ta'u guyyaa kaleessaa mormii taasisaa oolan. Kana malees hidhattoonni Filisxeem jimaata kaleessaa magaalaa Yerusaalemitti rookeettii dhukaasuun Israa'elota Filisxeem gidduutti rakkoo babal'isan. Yeroo darbe biyyoonni kun dhukaasa akka dhaabaniif carraaqqiin godhamus taateen kaleessa hariiroo biyyoota lamaanii daran hammeesse. Kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu waliin ani Leensaa Hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii.